Muuziyeemii yaadannoo fulbaana 11 jedhamu bara 2006 ergan namoota biroo wajjin akka wal quunnamaniif dararaa fulbaana 11 bara 2001 mudate keessa darbanii akka jireenyatti fufan carraa kenneeraaf. Peter Bitwinski nama haleellaa sanarraa lubbuun oolanii. Each time I present within the museum or lead a walking tour. Yeroo marannaan muuziyeemicha keessatti argamee ibsa kennu yookaan namoota miilaan deemanii daawwatan dursee naan agarsiisu. Sana booda yeroo manatti deebi'u akka waan fayyetti natti dhaga'ama. Miira gaariitu natti dhaga'ama. Namoota waliin yaada hirmaadhee akkan isaan gargaaretu natti dhaga'ama. Walumaa galatti miirri natti dhaga'amu waan gaarii ture. Garuu rakkoon dinagdee sababa COVID-19 irraan kan ka'e dhaqqabe garmalee waan tureef muuziyeemichi hagayya 17 cufame. Our earned income that comes in from museum admissions and tours and retail that we do. Galiin keenya maallaqa muuziyeemicharraa argannuuf daldala gurgurtaa asitti hojjennurraati. Kanaaf kan nama gaddisiisu yoo daawwattoonni as hin dhufne ta'e baasii olaanaa muuziyeemicha geggeessuuf dandeessisu itti fufsiisuu hin dandeenyu jedhan. Muuziyeemichi weerara vaayirasii kanaan dura waggaatti giddugaleessaan daawwattoota 300,000 ta'an kan argataa ture ta'uu gargaartuu hundeessituu kan ta'an Jennifer Adams Webb ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis jedhan Jennifer bara 2021 keessa namoota 26,000 qofaatu daawwatee jedhan. Muuziyeemichi meeshaalee dhuunfaa namoota haleellaa fulbaana 11 miidhaman kanneen akka boorsaa isaanii, kopheef waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisa. Garuu wanti muuziyeemii yaadannoo kana adda godhe carraa namoota lubbuun hafan kanneen muuxannoo dhuunfaa isaanii guyyaa sana qooddatan waliin wal arguuf walitti dhufeenya uumuu ture jedhan. We've trained them through a pretty intensive training program to be able to articulate their stories. Seenaa isaanii daqiiqaa 15 keessatti waan isaan mudate dhugaaf haalawwan fulbaana 11 isaan irra ga'e gabaabsanii dhiyeessuu akka danda'an sagantaa leenjii gaarii ta'e kennineef. Kana kan nuti daawwattootarraa dhageenya. Baay'ee nama kakaasa. Kanneen as seenan waa'ee guyyaa seenaa Ameerikaa keessatti baay'ee gaddisiisaa ta'ee dhaga'uuf akkasumas seenaa dandammachuuf jajjabinaa dhaga'uuf jecha jedhan. Meeshaaleen agarsiifaman harki caalaan isaanii gara muuziyeemii New Yorkitti argamu kan Albaaniitti kan dabarfaman yoo ta'u ammallee toora intarneetii irratti ilaaluun ni danda'ama. Garuu deeggartoonni muuziyeemii yaadannoo kanaa akka jedhanitti walitti dhufeenyi dhuunfaa namoota haleellaa fulbaana 11 lubbuun hafaniif daawwattoota gidduu jiru bara baraan baduu malaa jedhu. Wanti nuti waggoota 16 hojjenneef namoota wajjin wal arginee waliin qooddanne namoonni wal hammachuu fi mimmaaniin yaada waliin qooddachuun kan miira namaa toosisu ture. Amma waa'ee lubbuu namaa bade sanaa seenaa isaa himuu fi dhaloota boorii barsiisuun dhabamuuf deema jechuudha. Jiraattonni New York fulbaanni 11 qaruma irraanfachuun akka hin danda'amne dubbatu jedhan. Muuziyeemiin sunillee dhugumatti namoonni akka hin irraanfanne carraa kennaaf ture. Kanaaf kana booda jiraachuu dhabuunsaa kan nama qaanessu jedhu. Seenaa jiraataa ta'e waliin wal quunnamuuf carraa jiraataa ta'etu dhabamee jedha. Gabaasi Anshumaan Abtee New York irraa ergame. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti.